kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo golee Oromiyaa irra kan jirtan kaaba kibba yaa fi baa kan jirtanii yeroo ammaa kana aanaa Ejersa Lafoo keessatti argamna. Ganda Gooroo Daannisaa haa ta'uuti kaabinee yookiin immoo caasaa gandaa tokko qabannee of biraa qabna. Namni kunillee maal akka godhe hojii isaa maal akka ture uummata Oromoo kana waggaa meeqa akka dararaa ture walumaan isarraa odeeffannaa isiniin jechuun barbaada. Maqaan keenyu abba? Maqaan kiyya Dhaabaa Tuggeen jedhama. Dhaabaa Tuggeenyu? Tuggee Sandoon jedhama. Ganda kam? Ganda Gooroo Daannisaa. Aanaa kam? Aanaa Ejersa Lafoo. Aanaa Ejersa Lafoo. Hojiin kee maal? Qotee bulaadhas milishaadhas. Milishaadha. Milishaa kana keessatti waggaa meeqa hojjete? Waggaa 15. Waggaa 15 hojjetee jechuudha. Waggaa 15 guutuu uummata Oromoo dararaa makarsaa nama tureedha. Haa ta'uuti namni kun hojii isaa immoo akkamitti akka dararaa turan akkamitti akka uummata Oromoo kana qeerroo Oromoo kana miidhaa turanii isumarraa odeeffannaa isiniin jechuun barbaada. Oraa nuu bulaa nuu deebanaa itti fufaa jechuudha haasawaan keenya. Ayyee mee eessattidhaa turtan? Ejersa wanni itti dhaabtu qabaleetti. Qabaleettidhaa turte. Mee akkam gochaa turtan? Qabnee raawwanneettan tole jedhettu nu tasgabbaa ijaarsa biyyaatti kennina. Tandii deemmoo qabnee raawwannee taanaa ergina. Tandii deemmoo Ejersa dhugaa kan jedhamu tokkotti geessinee raawwannee achitti wanna nu amananii gadi lakkina. Ejersa dhugaa kana geessitanii maal gootu? Ejersa dhugaa kana geessineettu nama wanni jedhe harri kun nus jira. Tan doorsifnee raawwanneettu achi na geessu jedheettu nu amanus jira. Dhugaadha. Hayyee mee uummanni Oromoo qeerroon Oromoo kun jaarsallee jaartillee nama guddaallee reebaa turtanii nama walitti bu'ee nama haraarsuudha amalanillee reebaa turtanii waan kana mee maalirraa kaatanii mee maaliif reebdu maali uummata Oromootii miti isaan ogorsitan maal qaba uummata Oromoo kana ofitti deebisuu hin dandeessanii waliin dhalattanii nama naannoo tokkooti namni naannoo tokko immoo waliin dhiibuu wal araarfataa wal araarsaa isin immoo onnummaa isin uummata kana reebdanii maaliif hime? Anuma nu dideetu wanni jenna ka nu dide ugaa nu didu ugaa seera dideetu cabsu sagalee kee ol fuudh ugaan seera dideetu cabsu waan akkana irratti raawwata. Himataan immoo maal jettuun? Himataan maal jettuun immoo? Himataadhaan himataa seera moo maal jetta wayii hin jiraa miti? Maal jechuudha himataa seera jechuun? Abbaa dhugaati jechuudha ka akka keenyatti. Mootummaadhumatu himata yookiin immoo milishaati himata jechuudha miti? Maaliif akkas gootume? Eenyu faara reebaa turtan mee nama reebaa turtan keessa nama hari'aa turtan keessa nama 3 haa ta'u nama 4 haa ta'u mee eenyu waliin reebaa turtan? Taaddasaa Irafuu, Kabbadaa Lammee, Dibaabaa Xaafaa, 3 jarreen kana Kabbadaa eenyudha Roggeedhaan kaakasiin jedhamu kana toleeraa fa'aa taanee raawwannee walumaan hojjenneet walumaan dabarsine jechuudha. Ayyee maalin reebdu? Maalin reebdu? Nuti dhugaa reebnu meeshaa qabannee raawwanneetu madaqneetu qabneetu dhiyeessine qabaleetti. Uleedhammaa ulee maalitiin dabaddabdu? Walangeedhaan reebdu moo akkamitti hiniitu moo akkam gootume? Dhugaa Ejersa dhugaa ittan kana keessatti geessitanii? Ejersa dhugaa geessine tikikkilenyaa irru kun warri rukutu jiru. Ayyee nama rukutu nama reebuun qabdu. Mee namni reebu sun eenyudha inni maqaan isaa akka boodii gaarditti qabdu nama reebu? Lammaan jedhamu tokko. Lammaa eenyuti? Lammaa obboleessa eenyuti lammaa eenyuti biiroo dhumage isumaan tasgabbeessi jennaan. Isa ture? Ayyee. Mee amma uummata Oromoo kana yookiin immoo maal gaafattamee uummata Oromoo kaleessa reebaa turte uummata Oromoo kalee fannisaa turte mee maal laamtaaf mee akkamitti maal jettaan mee maal gaafata? Dhiifaman gaafadha dogoggora kooti. Kaito abaddu mee uummata Oromoo dhiifama naa godhaa yaa uummata Oromoo nan dogongoree jedhi uummata Oromoo nan dogoggore gooftola koo dhiifama naa godhaa nan dogoggora kooti. Tan tole naa jedhe araarsee Ayyee antole naa jedhe araarsee tan dide sanii qabee dhuun kiyyayyuu nan dogoggore sinu bulaa kooti nan dogoggore lammii kooti nan dogoggore. Ammoo wanni biraa wanni si gaafadhu bara qawwee akkamitti sirraa hiikame maal jedhanii sirraa hiikan qawwee sababii qawweetti sirraa mootummaan kun qawwee sirraa fudhatee mee nutti? Sababiin qawwee mucaan kiyya qawwee fudhatanii naan jedhee raawwatee jarreen tokko warra mufannoo qabnuun qawwee na jala narraa fudhatan isaan jennaan achumaan na fiigetoo dhaqu
warri shanii natti nam'ee kajelibbeen natti nam'eeti qawween jalaa fudhattee jedheetiin hinan haanaadhaafis gandaafis gabaas. Ayyee. Ofii kiyyaafan alba'ee fidi qawwee naan jedhe. Ayyee. Fidi qawwee naan jedha bariisan qawwee fuudhee geechee Taaddasaa Irafuu kabbadaa lammee jarreessuun dhufanii qawwee fuudhanii aanaa geessanii anana hidhanii guyyaa sadaffaatti qawwee fudhu bahi jennaan ofitti hin deebisuu dhee didee torbee lama na hidhanii ganda lakkise. Mee shanee argiteen beektaa shanee sun maal fakkaata? Ija kiyyaanuu argeen beeku. Maaliif akkas jettee warra shurrubbaan dugda keessa ciisutu natti nam'ee warra akkanaati jettee maaliif gabaas? Afaan tun haal ba'i. Kanaaf maal gaafatta amma uummata Oromoos waraana bilisummaa Oromoos maal gaafatta? Dhiifaman gaafadha. Dhiifama jettaan. Dhiifama. Nullee asii dhiifne uummanni Oromoo illee sii dhiisa abdii qabna. Ammoo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya uummanni Oromoo kuni namni kuni asitti dhufee dhiifama sin gaafachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo nama qabee akka waraana mootummaa kijibduu nama hajjeesoo osoo hin taane haqatti hamanna yoomillee kaleessallee dheengaddallee yoo taate haqatti waan amannuufi milishaa gandaa ta'ee caasaa ta'ee namni kun waggaa 15 uummata Oromoo kana maqaa waraana bilisummaa Oromootiin reebaa ajjeesaa turani. Kaleessa dheengadda sirna dhufaa darbaa keessatti dabareetti wal dabarsanii waggoota 15 aga waggaa 28 aga waggaa 30 uummata Oromoo kana qeerroo Oromoo kana reebaa dararaa turanii amma immoo namni kun dhiifama naa godhaa yaa uummata Oromoo jedhee dhiifama sin gaafachaa jira. Isinillee akka dhiifama gootaniif gama keessaniin isin gaafannaa gama keenyanillee nuti kan uummanni Oromoo dhiiseef dhiifama jennaa horaa nuu bulaa galatoomaa ani yaada koo xumuree jaallillee waan qabu yoo jiraate nama kanaamee waan itti daruuf yoo qabaate itti daruuf isiniin jedha horaa nuu bulaa. Egaa jaalatamtoota kabajamtoota uummata Oromoo golee arfanirra kaaba kibbaa lixaa bakka jirtaniin egaa waan jiru kan ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kan immoo waraanni adda bilisa baasaa uummata Oromoo waan jiru goleemee arfan kana keessa naanna'ee sochii amma kana qabutti illeen uummata sirna garoonfataa yookaan immoo mootummaa sirna nama nyaata kana kokkee qabee iddoo kana keessa illee naanna'ee hojii gurguddoo hojjettuutti jira waan kan akka mootummaa sirna garoonfataa kaleessa dheengadda as keessa taa'ee uummata keenya daawwarsiisaa cunqursaa yookaan immoo gowwoomsaa ture kana sinilleen waan hojiileen caasaa gandaa taatee mootummaa yookaan kaabinoota aanaa taatee godina gandaa kaasee akka godina qabate aanaa qabate amma godoolee yookaan immoo naannoo kana qabatee waan jiru kana keessatti kunoo sinilleen akkuma jaali kiyya sinii kaasee asiillee waan hundiyyuu sinii ifa horaa bulaa deebana nu badhaadhaa nu jiraadhaa waliin jirra siin jenna horaa bulaa deebana. Galatooma injifannoon kan uummata Oromooti. Nagaa fayyaa ta'a. Nagaa fayyaa nuu ta'a.